isaati. Naannoo Mara Yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoonni lama ajjeefamuu fi hedduun immoo madaa'uu barattoonni shimanii. Barattoonni OMN fi yaada isaanii kennanii qaamolee gurmaantuu yuunivarsiitii keessaa fi alaa walitti babahee barattoota Oromoo ta'an irratti haleellaa raawwatee jedhanii jiru. Halkan keessa cabsanii nutti seenan kan jedhan barattoonni warra ajjeefamee fi madaa'e malees kanneen butamanii eessa akka jiran hin beekamnes ni jiru jedhanii jiru. Haleellaa sabummaatu nurratti raawwatame kan jedhan barattoonni ammasii haala yaaddeessaa keessa jirraa jedhanii Dajanee Guutamaatu barattoota kanneen dubbise. Kana wal qabatee rakkoon nu mudate rakkoo dimshaashumatti ijoollee keenya dhabamsiisuti kan ta'e warra keessa fi alaani wanti kun kan nu mudate. Keessa falaan warri alaa meeshaa qara qabu qabatanii dhufanii ijoollee keessaa humna dabalatanii kan ijoollee keenya irratti duula bananii hedduu ijoollee keenyaan warra miidhanii kanneen du'anis jiru. Kanneen du'an keessaa ijoolleen lama kan du'anii kana wal qabatee amma murteen nuti murteeffanne galuudha. Gara mootummaan naannoo Oromiyaas maal nuun jedha isatu nu ergaa akkamiin nuuf qaba kan jedhu sana gaafii akkasiiti ijoolleen kan eeggataa jirtu. Gara Oromiyaatti gallee yuunivarsiitii qabnu irratti nu haramadu mootummaan hin barannaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan du'anii fi kan miidhaman caalatti ijoollee afanamanii fudhatamanidha. Ijoollee afanamanii afaan ashaganii fudhatanii bosonatti hin qajeelan haga ammaa ijoollee sana argachuu hin dandeenye. Argaa turre yeroo isaan iyyanii yeroo isaan qaxaqaxaa iyyisiisaa afaan hidhanii fuudhanii deeman argaa turre garuu birmachuuf hin dandeenye. Ijoollee sana amma maqaa isaanii nutti himu ijoolleen garuu iddoo isaan jiranii fi lafa abbaa fudhatee fi eessa akka isaan jiran argachuu hin danda'amne haga ammaa. Baay'ee yaaddessaa fi baay'ee suukaneessaa kan ta'ee fi amma doormitti illee ijoolleen deebi'uu didanii rufa keessaa haga ammaa dhaabbataa kan jirru tokko yaaddoo kan ta'e isa kana. Haalli jiru alaaf keessan dhiibbaa guddaan jiraachuu isaati. Hawaasa naannootii fi warra keessatiin dargaggoota keessa jiran yookiin barattootanii kuni walitti dha'amee ijoollee keenya guutummaa guututti nu dhabamsiisuuf kaayyoon kaayyeffatamedha. Gaariidha amma ammaatti gama Oromiyaatiin namni isin quunname jira? Gama Oromiyaati amma ammaatti kan nu quunname gama caasaa mootummaatirraa nu quunname hin jiru gama hayyoota keenyatiin obbo Baqqalaa Garbaa naa bilbilanii kanneen biroos doktoroota hedduutu naa bilbile hayyoota hedduutu naa bilbile Finfinnee irraas iddoo garaagaraatiin naa bilbilanii nullee nu jajjabeessaa turanii sababa carraa kanatti aansee isaan galateeffachuun barbaada. Baay'ee nu duuka ta'anii nu duuka dadhaban jechuu barbaade. Mee waajjirri ODP akka achi jiru natti himtee turte isaanoo wanti isin gargaaran jira wanti isin quunnaman jira? Waajjirri ODP ammaaf akkuma waliigalaatti aanaa kanarra jiru baroota darbanirraa eegalee jira ture. Haa ta'u iyyuu malee xiqqoo ishii hanqinni hin jira. Hanqinni ijoollee keenya irratti ijoollee keenya sagalee ta'uu, ijoollee keenyaaf hojjechuu, ijoollee keenya balaa jalaa oolchuu kun baay'ee mul'ataa ture dhufeera. Rakkoon isaa tokko rakkoo keessoo isaaniitii fi rakkoo alaan isaanii irratti gaggeeffamaa jirudha. Rakkoon keessoo isaanii tokko nama ciminaan keessattuu biyya Oromaa keessa taa'ee yookiin immoo lafa naannoo biraa keessa taa'ee sabboonummaadhaan ijoollee naannoo isaatiif qabsaa'uu danda'u iddoo isaaf barbaachisutti ramaduudhaan urranii kan ka'e kun rakkoo keessoo isaaniiti. Kanatu nu mudate akka nama achitti ramadamee ogeessa achitti ramadamee jiru sanatti rakkinni nama akka dhuunfaa isaatti hanqinni jiraachuu isaati kananani akka keessoo dhibbitti dhibbadhu. Ka'umsi sa'aatii meeqatti ture sababni ka'umsa sanaa maalinni? Ka'umsichi naannoo sa'aatii 6tti eegalee sana dura garuu wanti isin beekuu qabdan uummanni Oromoo bal'aanis beekuu qabu ka'umsi sa'aatii 6tti eegaluu malee sana dura ijoollee 5 nurraa hari'an. Ijoollee 5 nurraa hari'anii gama disipiliiniitiin yookiin immoo naamusa dhabuudhaan jedhanii ragaa sobaa irratti raggaanii ijoollee ciccimoo ijoollee siyaasa dinagdee biyya keenyaatti irratti gahee taphatan jennee abdii irraa qabnu ijoollee 5 barnootaan ala godhanii. Kanaan wal qabatee dhiibbaa guddaa tuttuqaa guddaatu ture gama barnootaatiinis gama adda addaatiin sooshaal laayifii keessattis waan baay'ee nu goggochaa turanii haa ta'u iyyuu malee kanarra tarkaanfannee utumaaf geenyee asumaan as jirru kana caalatti kanarra darbanii immoo waan hin taane nutti fidanii guyyaa kaleessa tarkaanfii lubbuu baasuu fi qaamaa miidhuutirraan nuun ga'anii. Kana immoo kan gochaa jiru sababni ijoon kana nuun gochaa jiru jira jennee yoo yaadnu namni kana goosisaa jirus tokko dhaaba biyya kana keessatti
eenyummaa isaa dagaagee hojii waan adda addaa hojjetu kana dhaaba Abiin jedhamu kana tokko dhaaba kanatu gaggeessitoonni dhaaba kana yookiin immoo hordoftoonni dhaaba kana namoota gibbii kana keessatti yookiin immoo mooraa kana keessatti hojii barsiisummaa fi olaantummaa guddaa qaban ta'uu isaati as keessatti kan jiru barattoonni isaanillee gabaabsi. Eshi waan kana hojjetu lammaffaa qaamni dhiibbaa kana nurraan ga'e yookiin sababa ta'a jennee yaadnu yoo jiraate paarlaamaa barattootaati. Paarlaamaan barattootaa akkuma waliigalaatti nama isaaniitiin kan guutamee jiru sagalee keenya otoo hin taane sagalee isaanii sagalee naannoo isaanii bichaa dhageessisa. Kanaaf paarlaamaan akka saba tokkootti kan dhaabbatee jiru kun dhiibbaa guddaa nutti fidee ijoollee keenya balaa kanaafirree kan saaxilaa jiruu fi balaa kanaafirree kan numu akka waan kanaaf saaxilamnu kan nu godhe isa jedheeni kanan yaadu. Galatoomii barataa yuunivarsiitii Waldayaarraa. Dhaabbanni sabquunnamtii Amaaraa gama isaatiin barattoonni 2 lubbuun darbuu fi 8 immoo madaa'uudha kan gabaase. Dhaabbatichi bulchaa godina Walloo kaabaa beeffachuun akka gabaasetti lubbuun barattoota darbeera barattoonni madaanis ni jiru. Kana dura naannoon Tigraay nageenya barattootaaf jecha barattoota naannoo isaa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiranitti ergu jechuun isaa ni yaadatama. Gochi badaan naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoota Oromoo irratti raawwatame hatattamaan qulqullaa'ee qaamni gochaa kana raawwate saffisaanii seeratti dhiyaachuu qaba jedhan barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee. Qaamoleen sirna nafxanyaa leellisan aggaammiiwwan garaagaraa Oromoo irratti aggaamaa jiru kan jedhan barattoonni biyyattii dirree jeequmsaa godhanii injifannoo dhiigaan dhuftee butachuu fedhu jedhaniiru. Guyyoo Waariyootu dubbise. Taatee edda dhageenya namni hundi dhagee jira akkuma Oromootti namoonni dhageen jira waan haalaan nu gaddisiiserraayi nuti kana akka nama